arrabuwaan isaan qabsaaniif tokko harkaa qabnu jijjiirama harkaa qabnu kanaaf isaan dhagaa buuraa guddaadha bakka arra geenya kanaaf isaan ka qabsaa turaniif sabni kun akka sabaatti if dandee biyya gaggeessuu qaba hanga yoom ergamtuu taanaa biyya ambaa biyya fi biyyee toorratti haqaa falmachuun naa murtiidha kajuusan hanga yoom baqattuu taanaa kajuusan arra silaa wayita baqattummaarraa hafee hundi hayyoonni Oromoo kamormaatis kamaalitis hundi biyya galesan nama silaa biyya galee irra jijjiirama kana qeebalee taa'u keessaa tokko artistis. Seenaan abbaa kiyyaa magaalaa Finfinnee keessatti waggaa 8 guutuu kan hidhameedha. Maatiin keenya facoomsii Finfinnee irraa jalqabee kun warraan tana rabbii waliin nu qabee as geenyee Finfinneen asiin nu geessee jirti haa galatoomtu. Ijoollee ayyaa walloo ayyaa walii hirkannaa walii bareedu walii milkooyinaa. Ijoollee ayyaa walloo ayyaa walii hirkannaa walii bareedu walii milkooyinaa. Qabsaan hin kufaa qabsoon itti fufaa akkuma jedhamu namni seenaa hojjete lubbuun darbu seenan nama hojjetee waan hin dabarreef gooticha lubbuu isaa eenyummaa isaaf jecha dabarsee kenne kan yaadatu kitaabni seenaa isaa intala isaa kan taate aadde Saartuu Usmaayyootiin barreeffamuun Sadaasa 18 bara 2015 saba Oromoo fi dubbissoota bira ga'e. Kitaabni seenaa artistii Usmaayyoo Musaa kanaan dura yeroo baay'ee seenan isaa dabee yookaan jallatee kan barreeffame yoo ta'u amma garuu seenaa dhugaa artistii Usmaayyoo Musaa maatii fi jaallan isaa bu'uura taasisuun qophaa'e. Seenaan isaa amma dura hedduu barreeffame seenaa barreeffame keessaa irra guddaan isaa yeroo inni itti du'ee fi yeroo inni itti boqote hunda dhugaa godhuudhaaf waan tokko seenaan kun karaa dhugaatiin kan amma dura maxxanfame san karaa sobaa waan tureef dhugoomsuudhaaf seenaa adda addaa irratti hirmaannee barreessine yaa ugaase abbaan kiyya waggaa 16 isaatii tokko waggaa 19 waggaa 16 waan tureef waan kana sirreessuu fi seenaan Usmaayyootiif maatiin isaa hundaa'u waliin barreessinee jirra. Dhaloonni har'a jiru immoo seenaa qabsaa weellisaa Usmaayyoo Musaa irraa waan hedduu kan baratu yoo ta'u keessumattuu seenaa dagatamee fi seenaa kaleessa ture dhaloonni amma jiru akka baruuf gargaara. Kun immoo jaalalaa fi tokkummaan Oromoo daran akka cimu kan taasisuudha. Namoonni akkasii yeroo hedduu waan gurguddaa hojjetanii darbanii documented ta'u taanaan wanti barreeffamaan akka kanatti barreeffamee haala gaariidhaan uummataaf naareet ta'ee uummanni bu'aa bayii namichi sun keessa darbe qabsoonni keessa darbe dheebuu beela rakkoo gadadoo namni sun keessa darbe har'a Oromummaan akka dhaabbatu aarsaan ni kafale hin beeknu taanaan otoon beekamiin hafa jechuudha. Yeroo dhaloonni firii uummata darbee firii hangafoota keenyaa immoo bifa kitaabaan bifa walaloon bifa barreeffamaa fi bifa fiilmii adda addaatiin akka kanatti hojjete uummata isaa bira ga'uu yoo danda'e ammoo caalaatti warri amma jirru seenaa hojjechuudhaaf nu kakaasa. Yoo nullee seenaa keenya barreeffachuu dadhabne maatiin keenya dhaloonni itti aanu ijoolleen keenya seenaa nuti hojjenne kanaaf seenaa barreessuu akka danda'an abdii namatti hora waan ta'eef gahee olaanaa qaba jedhee naman. Dhaloonni har'a jiru kun isaan bara dukkanatti qabsaa'an san har'a bara teknooloojiin akkatti guddate kanaan bifa hedduun qabsaa'uun ni danda'ama. Aarsaa Usmaayyoon kafale san caalatti qabsaa'anii mul'atu qaban dhaloonni ammaa kun. Seenaan galmee lubbuu qabudha. Wanti seenaan yoo millee taanaan nama yaadata. Waan gaarii hojjettu waan namas hojjettu seenaan si yaadata. Kanaaf seenaan isaanii kun bifa kitaabaatiin yookiin immoo bifa muuziqaadhaan qindaa'ee dhiyaachuun dhaloonni nu booda jiran. Nutamma fakkeenya abbootii keenya irraa dhageenye. Kitaaba isaa kanarraa waa hedduu baratan takka kitaabni barraa'uun dhaloota irraa barsiisu. Fakkeenyaaf ani xiqqeenya kiyyaaniin beekaa ilmaan kiyyan beekan ta'a. Ilmaan kiyya karaan seenaan tokko karaan itti dabaru tokko karaa barreeffama kitaabaa kanaa dhaloota boruutiif waan hedduu artistii Usmaayyoon eenyu akkamitti qabsaa'e maaliif qabsaa'e qabsoo isaa keessatti bu'aa ba'iin isa mudatte bu'aa ba'ii dabarte kana keessatti osoo hin jilbiiffatin osoo hidhameen jiin osoo dadhabeen jiin aarsaa kafalee akkaataa itti inni mul'ata shaamaa nuu tahaa ture san irraa barate jechuudha dhaloonni irraan tanaa. Kanaa waa hedduu fi ergaa guddaa jechuu irraa baran. Usmaayyoon uummata hawaasa Oromootiif waan guddaa gumaachee osoo Usmaayyoon hin jiraanne aartiin amma jirtu kun hin jirtu ture. Nuti fakkeenya keenya Usmaayyooni Rabbiin jannatul firdawsii haa kennuu fi ani akka mataa kiyyaatti Usmaayyoon hawaasa Oromoo hundumaafuu fakkeenya. Aartiidhaanis qabsoodhaanis waan hundaanuu nuti fakkeenya. Kitaabni seenaa akkasii bu'aa bahii namicha sanaa baratta dhaloota fuuldura jiruufis kaayyoon Usmaayyoon wareegameef galma geeramoo galma hin geenye jedhee
qabsoo inni godhee fi waan barreeffame kanarraa waan inni godheerraa uummanni kun kan baratu eenyummaa ofii barata. Dura eenyu akka ta'e iyyuu hin beeku. Ani maalii jedhee raawwatee namni gaafatee of beeku warra xiqqaadha. Warra xiqqaatu waliif gadi kaatee raawwatee miidhaa kana ofirratti argee raawwatee garbummaa gara waggaa 150 ol gara waggaa 160 uummata keenya kana uummata Oromoo gubbaarra ga'e kana namni baay'ee yaadatu. Kanaaf isaantu dammaqsee qeerroonis qarreenis namni jiru cuftuyyuu ka'ee raawwatee to'ii akka of beeku akka ofiif eenyummaa isaatiif biyya isaatiif abbaa biyyummaa isaatiif akka qabsaa'u akka barateettan laala. Ilmi namaa wanni yookiin ilmoo dhaluuf yookiin immoo nama booda hafuuf seenaa kaleessa namni tokko sabaaf yookiin uummata fiitiif hojjete nama duubatti seenaa kaleessa namni tokko hojjete dabarsuuf waan ta'eef yaadaa fi qoonni kitaabaa yookiin seenaa inni uummata Oromooti waan inni dalagisan har'a akka mul'atu akka beekamu godhuun waan guddaadha waan bareedaadha. Seenaa Usmaayyoo maatii isaatti aanee yoo na gaafatan waa'ee seenaa Usmaayyoo eenyu yoo jettu Usmaayyoo Muusaa jechuun Suutee Bareentoo jechuudha. Suutee Bareentoo jechuun Usmaayyoo Muusaa jechuudha. Waa baay'ee waliin dabarsinee waa guddaa waliin agarsiisa. Namoonni hedduun seenaa isaa dabsanii waan garagaraatti yeroo adda addaatti waan garagaraatti barreessan. Qabsaa'aan hin du'a, qabsoon hin du'u ittuma fufa. Gaafa barreeffamni seenaa isaa kun akkanatti micayyoo isaatiin akkanatti qophaa'u godhamee jedhamee ta'uu dhagawe yooman irratti argamee raawwadhee too ijaan arga laata dhuguma seenaan warra kufee ka'ee tooyi akka uummataaf ibsaan inni ibsee too deeme sun uummataaf akka darbu wayirra kaawwamaa laata jedhee tan hawwaatii ture. Kaayyoo artisti Usmaayyoon qabsaa'aniif dhaloonni ammaa galmaan ga'uuf seenaa kaleessaa baree eenyummaa isaa cimsuu fi aarsaa wareegamtoonni kaleessa eenyummaa uummata Oromoof jecha kan falan sana galmaan ga'uuf tokkummaa isaa cimsachuu qaba. Dhaloota amma jenereeshiniin amma jirru kuni ispeeshaalii kan irraa barannu aarsaa guddaa kaffalanii yookiin immoo ashaaraa guddaadha kan isaan nuuf kaa'anii beekanii wanta jalqabanii galmaan hin gahan deeman baay'ee qabu. Kanaaf nuti immoo dhaloonni qubee dhaloonni ammaa kun dhaloonni amma jirru karaan isaan irra deemaa turan ispeeshaalii karaan isaan nuuf qajeelchan irra deemuu akka qabu. Dhugaadhaaf dhaabbachuun yookiin immoo amma dhumaatti dhugaaf jedhee dhaabbachuun aarsaa akkamii akka nama kafalchiisu waan guddaa irraa baranna jechuudha. Kanaaf daandii isaan nu qajeelchan karaa isaan irra deemaa turan Oromoo tokkoomsuu keessatti ispeeshaalii wanti isaan hojjetan guddaa waan ta'eef hundumti keenya tokkummaadhaan waliin taanee amantiidhaaf gosaan yookiin bakka nuti waliin qoodiin karaa isaan irra nu deemanii darban irra deemuu qabna kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Ibsaan inni ibsee too deeme sun uummataaf akka darbu wayirra kaawwamaa laata jedhee tan hawwaatii ture. Har'a waggaan akka kanatti kitaabni kun barreeffamee argee raawwadhee maqaan Usmaayyoo Musaas immoo bakka kanatti ka'ee raawwatee tooyi akka yaadatamu qabsoo isaa sun akka yaadatamee raawwatee tooyi seenaadhaanis barreeffamee akka taa'u dhala dhalaatitti akka darbu godhamuu isaa kana baay'een itti gammadaa baay'een warra kana qopheessellee galata guddaan qabaa fi warra kaaniifillee akkanumatti itti yaadamee raawwatee hoo godhame baay'ee gaariidha. Nuyi amma danda'ameen warra jirus jajjabeechuudhaan warra du'es immoo seenaa isaanii ol kaasanii raawwatanii akkanatti dhala dhalaatii akka darbu maalitti akka wareegame miidhaa akkamiin isarra ga'ee raawwatee tooyi akka inni wareegame maal uummata kanaaf gochaatee akka ture akkanatti ifa kanarra oolussa baay'ee na gammachiisaa waan ta'uu qabu. Uummanni Oromoollee kana laalee kitaaba isaa kanallee fuudhee dubbisee raawwatee tooyi bitee raawwatee dubbisee wal beeksisee walii dabarsee kaayyoo inni ganama manaa baheef san bakkaan ga'uudhaan namni hundumtuu akka ka'u karaa kootiin dhaamsa guddaan dabarsaaf. Qabsoo isaan jalqabanii deeman baay'een isaa galma geera jechuu hin dandeenyu. Artistoonni keenya qabsaa'onni keenya baay'een kan isaan wareegamanii galmaan utuu wanta ijaan arguu qaban baay'ee isaatu ijaan argin kan isaan deeman. Kanaaf nuti immoo akka dhaloota ammaatti galmaan ga'uu qabna kan jedhu dabarsuu barbaada. Baroota daadabe taa'ee jiraachuu dadhabe yeroo mutu sana galli kimse abdii dhabuu itti tilmaama gabaabsa.